Baruu waan gaarii. Ilaamee waan tokko isinitti himaa asumarratti miikii dhiifama naa ta'e. Haasawaan isinitti dhiyeessee utuun faayidaa barbaade gara amantii kanatti dhufee piliis taaptaap naa godha. Piliis ilillii naa kanna. Ilaa jalqaba yeroon dhufe waanan jedheen si himu namni ilillii tokko naa kannite murtiitu gara kiristaanatti dhufeette ani mootummaa waaqayyootiin si gaafadha dhiifama siin godhu. Yoo akka murtiitti ta'e ala. Birrii tokkoon taaksii akkanaa kafaltuun barbaadu. Si galee miti amantii maallaqaan nama yaamanii bakka barbaadan nama geessanii gartee hooy amantii biraa amansiisan keessaa hin ba'ee dhufuu barbaade yoo kun badii ta'e anatu badii qaba. Murtiin humaa isinirraan barbaadu hin dubbisaa kan dubbifarraa hafe kan matsaafa qulqulluurraa hafe isinirraa dhagaa dhumeera kanuu. Walumaa galatti murtiin asitti walitti nu qabuunsaa baay'ee gaariidha. Yoo murtiin amma bor deebi'an amantaan koo amantaa peenxee miti dheesi rakkoon qabu. Maaliif nama 3,000 jala jira. 3,000 keessaa amantaan biraan nama 2,000 ol ta'u waan ta'eef gaafa sinasii lallabdanu gaafa sinasii barsiistan hin dhaga'u. Nama baay'ee ittiin fayyuu danda'a. Murtiidhaan qabatee nama baay'ee fayyuu danda'a. Kanaaf warri qorannoo macaafa qulqulluu qabdan itti fufaatiin jira galatoomaa waan carraanaa kennaniif. Ustaaz Hamza muutirra haadhaa please. Ayyee itti fufaa isin. Galatooma bifamii maakii galatooma nuti keessanii ani waa tokko qulqulleeffachuu barbaada. Waan qulqulleeffachuu barbaadus murtii ilaallata. Murtii dirqama narra jiru ba'uutu narra jira. Dirqamni narra jirus immoo wanta amantiin sii fayyamu dirqama amantiin sirraa qabu. Nallee arrabsu yoo ta'e sii fayyamee irra nagaafachuudhaaf. Even siin jedha even. Galatoom. Ilaali murtii. Amma namoonni baay'een jalaa sun kanaa piraankiidha maaloodha jedhu. Ilaali isa dhiisi. Piraankii yoo ta'e ani wayin sin piraankii godhe homaanaa kannaa wayin sin hin jedhe waaqayyoon piraankii godhe waan ta'eef dhiisi isa rakkoon qabu. Okay. Ijoolleen gara amantii musliimaa dhufanii birrii walitti sassaabatanii gara amantii biratti deebi'an sana Let's go. Okay. Galatoomi. Akkuma jalqaba jedhee gara kanatti gaafa fuula kee deeffattu yeroo amanuudhaan murteessitu. Ati yoo dubbatte abaaboon barbaadu jette, ilaliin barbaadu jette. Dubbii sirriidha. Gara kanatti qarshii siif laannu jennee si fiduus hin dandeenyu amantiin keenya si hin eeyyama. Kiristaanni kana godhu jiraatan kiristaana miti. Macaafi qulqulluun birriidhaan bitaa qarshiidhaan bitaa jedhee nuuf hin eeyyamne yookiis nu barsiisne jechuudha. Ani gabaabatti waan sirraa barbaadu waanta lama. Inni jalqabu. Laa asuma waan si hayyamu waan lubbuun keessi yaadu isa nagaafachuun sitti ulfaatu jiraatu taanaan nagaafadhu. Ayyee tole nama amma kanarratti gaaffeensi gaafadhu. Dhuguma murtii ati Yesuus Kiristoosiin garaa kee guutuudhaan amanattee ilma waaqayyoo ta'uusaa amanattee. 199 yoo siin jedhe soba haa waraabbatan sagalee kana gaafa murtiin amantii biraatan qaba siin jedhe akkasii dhageessisaniif 100tti amanee dubbisee hubadhee naagaleetan itti amanee fudhadhee dhufee. Okay. Akkasumas sababii cubbuu biyya lafaatiif du'ee dhiifamuu cubbuu kan argamsiise garaa kee guutuudhaan qalbii kee guutuudhaan amanatteetta. 100tti amanee fudhadhee itti amanee. Thank you. Kanuma sirraa barbaade. Okay. Erga akkas ta'e harka kee ol kaastee akka kamitti saatu Yesuus Kiristoosiin amanattee namni gooftaan si fudhachiise jira. Namni gooftaan na fudhachiise hin jiru namni hedduus gaafadheera. Ofuma kootiin fudhadhe akka macaafa qulqulluurraa dubbisetti namni tokkollee nan fudhachiifa. Ofumaaf hin fudhadhe. Yaa. Ofumaan fudhachuun amma fakkeenyaaf maal jedhama namni si dura bu'ee fakkeenyaaf bakka shaadaa beektee yaada. Yeroo shaadaa saniif immoo deebiin sii qaba. Raajii masaratii wajjin guyyaa haasofne irra bilbilaan. Bilbila isaa naa ergaa jedheen poosti godhee namni hedduu naa erganii dubbiseera. Beellama qabannee irra isa immoo Araara TV irratti na argitu yeroo gabaabatti. Okay. Yeah. Asitti immoo yaaduun qabu yoo jette I'm ready. Asitti inni si qabsiisuun ta'u. Mirga guutuu qaba. Achitti kadhannaa barbaadde moo
akkan harka sirra kaasiif kadhatu barbaadde moo jechuu kooti moo harka kee ol kaaftee raajii masarat biratti gooftaa fudhachuu barbaadde moo ani An just bakka isaanitti argamee eenyumaahu wanta nama saniin jedhamaa si ture argaan ture arrabsoo fi xiqqeessa nama saniin jedhamaa ture argaan ture waan ta'eef bakka sanitti argamee isaa dubbisee inni akka nama amantiiti malee ergamaa miti yookaan immoo Yesuusii miti yookaan nama isatti amanuu miti. Barsiisaa amantii tokko akkasuma miti ree? Barsiisaa amantii tokko dhibba bira dheeyxee biratti argamtee ani gara amantii kanatti dhufee nama amantii kanarraa homaa hin beeknedha garuu jaaladheen itti amanee dhufe waan ta'eef daandii kamirra deemuu qabaa isa gaafatta. Murtii takkaa dubbadhu dhiifama. Dubbadhu seenaa. Seenaan tokko dhiifama naa godhe sekeendii shan. Dhiifama naa godhi sittiin deebisa. Maal seete raajii masareetii bilbiluun isaas gaariidha. Gaaffii ati gaafachaa jirtus gaariidha. Booriftaan achi deemuu danda'a. Nama Finfinnee irraa naqamtee deemuuf kiiloomeetira 300 wayii har'a booriftaan yeroo itti fudhachuu danda'a. Akka wangeelarraa jedhutti immoo guyyaan fayyinaa har'a jedha waan ta'eef murtiin sammuu isaa amansiiseera taanaan asitti gooftaa Yesuusiin akka lubbuu isaa jalqaba wanta godhaa tureen siin jedhee bar malee ani asitti waan sana hin godhu jechuuf komiti. takkaa waan hin deemaa jiruuf na xumursiisa. Amma gooftaa itti amantu kana fudhattee yoo barbaadde saba kana duratti fudhattee guyyaa biraa immoo raajii masarratti biraallee dhattee waaqeffachuu eebbifamuu dhuga ba'umsa biraallee kennuu hin dandeessa. Kun fedhii yoo taate si gaafanna kabaja. Uumaa tokko rakkoon hin jiru isaaf seenaa. Galatoom. So, tarii Sheek Hamzaan fa'aa gara boodaarran dubbatu jedhee yaada sagantaa keenya xumurri nuuf galchanii Sheek Hamzaa lachuu jechuudha. Hamzaa Ibraahimii fi Sheek Hamzaa Jaabir nuuf galchanii. Isaan keessummoota keenya yaada jajjabeessu nuu dabalu malee yaada biraa nuu dabalu jedhee yaadu. Okay. Anammaa san jira. Akka ati harkatti ol kaaftee gooftaa fudhattu sinan barbaada. An kana gochuudhaaf qophiidha. Ati yoo gochuudhaaf qophii taate. Yeah, I'm ready. Okay. I'm okay. Commenti irraa yaada kee. Commenti maayinni commenti takkaa dubbisee hin beeku commenti. Hamzaa harka ol qabaa jiru. Ustaa Hamzaa fatarii yoo iyyamteef. Tole. Hamzaa dubbatanii rakkoon qabu. Takka yaadamu fudhadhaa murtii hundi keessan baga nagayaan jiraattanii. Ameen. Ameen. Murtiin ilma Oromooti. Ilma Oromoo keessaa immoo Harargicha keessaa immoo akka nama kiyya anaaf. Amantii fedha yoo qabaates karaa fedha yoo deemes amantiin ta'a abbaati. Yes. Har'a murtiin Islaamumarraa bahee osoo Yahudallee tahee murtummaa isaan dhiisuu beeka. Diinii isaa narraa hin kutamu. Isin hundi warri asirra jirtan kan gartee Oromoodha anaaf obboleeyyan. Amantiitu adda nu godha malee. San duratti murtii gaafii sadiin gaafa obboleessaatti. Akka obboleessaatti naaf hayyamtaa murtii kiyya yoo hayyama keetiin haatiin si gaafadha. Hayyama qofa osoo hin taane afur si godheetiin si hayyama sadii gaaf sheekaa naa obsate. Afur godheetiin si hayyama. Gaafiin ati na gaafattu amantii wal qabatee haa ta'u rakkoon qabu. Yes. Gaafiin sadeen murtii maaltu akka amantii Islaamaa jibbitee irraa baatu si taasise. Bakka waajjii san nageessi akkasitti bareeddi dubbiin. Ani geessuun beeku warri beektan keessaa rakkoo na deebisaaf wanji waa tokko hin dubbatin ati. Ana deebisaaf. Ana waan ta'eef. Gabaabsee asii deebisu takka gizee tana asii deebisu lammataa akka sadaffa. Akkuma takkaan hin gaafadha murtiin nama Duraasan si deebisi. yaa duraa gaafiin duraa akkana jetti murtii maaltu akka ati amantii Islaamummaa tana dhiiftee baatu si godhe. Bareeda.
amantii islaamaa tana ani waggaa 30 keessa jiraadhe. Hagaan if baree waggaa 15 irraa haga arrabsoo fi xiqqeenya akkasuma gannama qabu shira histii fi haasidaan keessa baradhe. Amantiin islaamaa nageenyaa fi amantiin islaamaa waliin jireenyaa fi amantiin islaamaa kabaja kajaamu san jecha gizee miidiyaa dura bahan qofa ta'e akka ta'een harkisanii fi amantii islaamaa irraa san qofaa fi illee miti. Dhugaan amantiin filannoo abbaa akka ta'e hubadheetiin faayidaa tokkoon irratti by the way amantii muslimaa keessa waggaan 30 jiraadhetti ani yeroo lama umraa godheetiin jira. Quraana rabbiillee hagaan danda'u baradheetiin jira. Dubbiseetiin jira. Sheekotillee aalimallee niin beeka. Kanarraa kaka'ee xiinxala mataa kiyyaatiin geggeesse. I take time ji'a takkaaf yeroo miidiyaa irraa dhabdan kana matsaafa qulqulluun dubbisaa ture. Wantan filannoo akka filannootti mataa keetiif namni asiin lakki karaan kun xiqqoo kiraawudidii qabaa na dheerataa asiin yoon hin deeme wayyaa itti filattu jira mitire. Akkasittiin filadhee karaa amantii Pirotestaantiitti yookaan Pheenxeetti Iyesuusitti amanee gara dhufe Hamza. Tole filattee kompeer gootee amantiin islaamaa tun akka reefu sirraa dhageetti arrabsoo qabdii, hinaaffaa walitti xiqqeessuu qabdii, wantoowwan kana qabdii. Wantoowwan akkanaa arkeetiin keessaa bahee jette. Tan ammoo shira qabdii walajjeessa qabdii godha walirraa mura qabdii yaa. Harka muraa qabdii, morma muraa qabdii, ifiifuu waliin galtuu firqaan dhibbaa amantii tana hunda keessaa Iyesuusitti amanee isaanii wajji jannata seenurra obboleessa kiyya obboleeyyan kiyya Pirotestaantii wajji azaabni yoo jiraate seenuu naa wayyaa jeetiin filadhe. Akka nama tokkootti murtii kiyya. Wanni ati qorannaadhaan goote dhuga wahuma jiru. Maalfaatu jiraa naanjii harka muraa, dhawaa ajjeesaa, arrabsuu tun ammoo murtii amata 10 dura dhaabbachaa jira obboleessirree. Qacello gurra banii dhageeffadhu. Amata 10 dura dhaabbachaa jira. Wanni isaan itti nu garsiisan harka muraan amantii islaamaati warri jedhu ni kijiba. Maqaa amantii islaamaa balleessuuf. Dhagaan dhawaa ajjeesaa warri jedhu ni kijiban. Maqaa amantii islaamaa balleessuuf. Maqaa amantii islaamaa xureessuuf maqaa babbaafatanii silaagaa dargaggeessi hedduun na hubachaa jiran. Warra gartee amma ol bahanii ebalufaan bakka du'e warra ja'anii. Si afaanii qabu dhiifama naa godhe. Hoggaan amantii muslimaa keessa jiru. Gaafeessaa fixe. No, tana simbaanu murtii atii miti. Naa gale hoggaan amantii muslimaa keessa jiru nama dhibbatti karaa atira deemtura deemu akkaan teessni beeytaame. Qaceellotti. Itti fufi Yes. Wantoowwan kana wantoowwan amma murtiin jedhe kun ni jiranii dhibbaa fi dhibbatti jiran. Na amanaa for the future amata 5 amata 10 waan hin geenyetti. Yoo karaa kanaan karaa ummanni maqaa baafatee itti deemu kanaan murtii tokkicha agartanii nama hedduutu waan kana keessaa faca'a. Maaliif jennaan tuni ta'amma isin agarsiisaa deemu jiran tun amantii islaamaatii miti. Amantiin islaamaa nama gartee saree bishaan obaasee jannata seenu obboleessa waan biraa dhiise. Amantiin islaamaa nama bineensa muka muruu siistama itti muruu qabu. Wanni ol qabanii ummanni deemaa jiraniin dhageeffadha. Wanni akka sheekaaroo beenfaan deemaa jirtuun amantii islaamaatii miti. Bocola isaa walitti laaqqatan an zaahiran isinii hima. Ijoolleen filachuu fi filachuu dhabuu keessatti mirga qabdi. Ammoo isiin tun amantiin islaamaa ta dhugaadhaa qur'aanni keenya nuu himee jira. Man qatala nafsan namni lubbuu takka ajjeese man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasaadin fil ardi faka'annamaa qatala an-naasa jamii'a. Akka nama guutuu ajjeeseeti. Qur'aana kana haadaniiti deemaa dhagaan nama ajjeesaa jaan tun amantii islaamaatii miti bocola malee. Ummanni gartee dirqiidhaan amantii nama na ja'us hin jirtu amantiin islaamaa filannaadha. An obboleessi kiyya murtii guutoon filannaa guutuudha yoo arra kee amantii tanarraa bee ajjeesaan ja'uun boru yoo rakkate an obboleessi kiyya rakkoo isaa kiristaana ta'e jee bira dhaabbachuun dhiisu. Nama homaattu yoo ati guyyaa 3 hin duune jee galgala kana qofa naa barreesse amantii nama ajjeeftu tana
ani isaanii wajjin jannata seenur azaabaan والله seenur. ندقي فدو ندقي مرتين سيار كجرتي إسلام ديسو في إسلام جالتون نمني تكو خطي سيدر كنجر خغرتي سي أجيسو لين هنجرو وصو الرخاتي مرتبه دتي نمچي سين أجيسا جي أنا درو أجيسي دبرا مالي أتيمتي تناكو بقى This is Islam. Islam aja cungkan. Freedom mana makan. Aderin Nabi Muhammad enyu turebo. Enyu ture Islam ture. Bira tae titi Nabi Muhammad wajjinyate wajjiduge wajjirachu ture. Khana eisatti irram fatan ummanni. Tanaf murti khiya yoni fi wan sallalte khandem tutehe ano bolaysi khe ila hanga duma ila hangan duutti wan ati arran tana isi tana difte demte nin hima fulduraan itti deema waan fadhan haa godhani islaamummaan dhugaadha islaamummaa ajjeesaa jettu osoo hin ta'in islaamummaa jiraachisaa jettudha islaamummaan dhugaa islaamummaa arrabsaa jettu osoo hin ta'in islaamummaa kabajaa jettudha islaamummaan dhugaa islaamummaa fageessaa jettu osoo hin ta'in islaamummaa dhiheessaa jettudha tana naa quba qabaadhu Galatoomii. tana sibiran Sababa kee waan god sababa kee yaaniin an jijjiiruun si mara geeffadhu sababa kan kee dhaggeeffadha isinillee sheekha dhaggeeffadhu Mubarak dhaggeeffadhu Hamza dhaggeeffadha sababa kee wanni nan godhu hedduu naa galatoomii yaada akka nama muslimaa tokko naa dhiyeessitee fi an sa'aan amma jirurraa eegalee obboleessa kan kee murtiin protestaantii pheenteedha amaneetiin jaalatee fudhadhe wanni naa gootu wanni akka obboleessa murtii jaalatutti naa gootu ka akka hiyyaa muftii abdii raggaasaa jaamu ni beekame muftii islaamaa ka abdii raggaasaa jaamu laalee akka amantii san keessaa hin baaneef please gorsa kannii fi ani egaan bahee namni aan cufatu fedee bee liqimsu qabrii seenee lafa deebee lafarra hin jiraatu. Yesus namni du'a cabsee kee hin jiru obboleessa kee hin deebi'u ammoo namoota 5,400 si daawwatu irratti please namni biraa akka akkanan taaneef amantii san keessa warra jiraniif gorsa kannii naa ulfaadhu galatoomii. Yaa gaafii lamadatti osoo hin dabarre jecha kanan fitadha murtii kiyya laa filannaan teeti habiibi wallahi arra khaleessa obboleessa kiyya ka dhiigat turte arrallee obboleessa kiyya ka dhiigateeti antanan irra deebi'ee siima. Amantiin ammoo filannaan teeti ani wanni nin ummataaf dhaamu wanni sheekotiin online irra qabattee deddeemtuun tun islaamummaadhaan seena. Zaahiriin isin hima wallahi. Wanni nama du'e gammadan wanni nama du'e baga du'e ja'aniif ayyu islaamin haadha islaamummaa tamitun islaamummaa dargaggeessa fageessaa deemtu islaamummaan dhugaadhaa sheekan irraan baratina kitaaba irraa baradhaa qur'aana irraa baradhaa islaamummaa dhugaa yoo feetan yoo sheekan jala deemna kan jettan taatan karaan gartee tokko hin jiru karaa takka mulhida tahuu takka amantii irraa bahuu yoo taate malee amata 10 waan kanarratti arrafamaa jira murtii ni beeyta amata 10 kaafira naan jechaa jiran takka harkan kannine tanaaf murtii deebituus deebi'uu baattuus san mirgisi bira jira filannaa guutuu qabda namni si ajjeesu sin jiru namni si dha'u sin jiru biyya dhugaa keessa jirta heeraa fi seera qabdi biyyattiini warri si ajjeefna je'us yoo jiraate waan isaan si barreessan hunda screenshot godhadhu screenshotii isaanii san online irrattis baasii dhiini kee dhiiga saree akkan taane akka eenyu si jeesee fi eenyu si dhiisee hin beeyne qabadhuu taa'e ammoo filannaa keessatti mirga qabda. Ani wanni nin siidhaamu wanni ati dhiiftee deemte islaamummaa osoo hin ta'in bocola isaan barreeffataniidha quba qabaadhu. Wanni ati dhiiftee deemte islaamummaa miti. Bocola isaan barreeffatanii sanbaga dhiiftee deemte. Gaafii lama dhabne. Murtii Hamzaaf Sheekh Hamzaa dhiifama naa godhi. Hamzaa silaa asirra naan abdee natti ture hedduu akkaan si jaalatu kabajuuf waan sin dinneefi malee Hamzaa dhugumaan si jaaladhaa. Teekstii takka naa barreessitee sin agarree as jalatti ol nagalcheennaan nama hunda duraan ol si galche siin jaaladha siin kabaja namaan ittiin mari'adhu rakkootii itti himadhu yoo namni waanarraa qabaatu jiraate Hamzaa Hijaabe gaafadhaa jeetiin ifatti dubbadhee ture. Akka amanamtuuf kijibni akka amanamuuf sheekha jaaniin maqaa sheekhaa roobeetiin natti ergame ni yaadata islaamummaa keessatti sheekha ni amanama maqaa kana namni waan amanamuuf. Anyway waan hin ta'e hunda haasa'uu hin barbaadu.
waan godhe saasa'uun barbaadu. Maaliin barbaada? Murtiin amantii Islaamaa keessaa jibbaa fi arrabsoo fi shiraa fi diinummaa isaan namaa qaban qofaaf amantii san keessaa ba'ee an azaaba haaseenu yoo azaabni jiraatee namni biraa fakkeenya godhatee akka irraa baratuuf. Kanuma qofa hayaanaan jedhe. Gaafii lama qofatti sirraa deebisa murtii xiyyata akka Lakki Firaankiisa. Hamza dhiifama naa godhi. Laala murtiin gaafachuu jira waajji. Beekeera. Naa obsi please haga murtiin naa kanne naa obsi murtiin banatin. Murtii dirqama qotu muree deemti. No. Waajji gaafii akkan qaba. Please Hamza bilbilee gaafadhaa dhiisi. Waan takka Kana caalaa turuu hin danda'u Hamza. Wanji sakandii 30 naa kan. Sakandii 30 naa kan. Ishiitti fufee Hamza. Otoo yaadi boodarra dhufe gaarii ture Hamza beektaa ishee Hamza. Laala naabsi waajji. Naabsi leencoo naabsi. Murtii gaafii sadiin qaba ture lamatti hin deeffadha murtii fi waan amma godhaa jirtu kan osoo waan kana hin goone silaa proogiraama kana asitti dhaabdee akka nama foon keetii tokkotti murtiidhaan keessaan na dubbiftee natti tola osoo waan kana hin goone siin gaafadhe haya jechuu fi haya jechuu dhabuun kee mirga keeti osoo waan kana hin goone sila proogiraama asirratti gartee harkasii ol qabsiisanii wanni jechuu fi kana osoo hin goone dura filannaa keetiin waan feete godhuu dandeessa murtii. Osoo anaa wajji tara takka mari'attee haasoytee natti tola. Yoo siifin kan na jettees mirga keeti. Yoo Suni barti hallu anaafuma rakkoon qabu ani deebiin annachiinillee si deebisu Hamza. Waan feete naa deebisi. Yoo haya naan jettees si bira jirti murtii na dhagaye. Sun hayaa siin jaa Hamza na dhaggeeffadhu ani uumaa barbaadee amantii kana keessa hin baane. An nama bareedaa naa barbaada hin baanu lakki. Mana bareedaa kana keessa hin jiran waan tokko naa hubadha Mubaarik awwale sheekha waan tokko naa hubadha ishee. Ani waan tokko namarree akkaan dhufe waan hin jeen namni murtiitu kiristaana ta'ettanii akka ilmaan raggaasatti ilillii takka naa kan tayyoo as jala jiraattan bolookiin isin godha kan hin argin waaqayyoo isin gaafatan jee. Completely amantii tanaan jijjiirrachuu barbaada. Maaliif? Ani murtii waan tana murtii kiyya akka islaamas sin gaafadhe. Akka islaamummas sin gaafadhe. Akka nama foon keetittiin si gaafadhe. Akka nama gartee harargee teetittiin si gaafadhe. Waan takkatanii keessaan sitti haasa'uutu jira. Akka oromummaattiin si gaafatadhe. Oromummaa keessaa akka nama foon kiyyattiin si gaafatadhe. Waan takkittii tana osoo asirratti waa takka hin goone daqiiqaa muraasa keessaan naaf ni kan ni ta'ana. Yoo siifin kan nu jettees mirga qabda. Yoo siifin kan nu jettees mirga guutuu qabda. Asumaan taa'atu machi gara achi fuuti wal dubbisee yoo feete. Akkanuma taa'ee dubbisuun hin danda'a yoo dhiifama naa godhan hin gaafadha. Warra asirra jiran namoota guddaa jira. Taayimii fudhannee wajji haasoo. Hamza, where are you Hamza? Hamza. Murtii guutuu. Waan Ustaaz Hamzaan je godhi akkana akka obboleessatti si gaafadhe malee akka amantiitti miti. Akka Hamzaa islaamummaatti miti. Akkana caalaa yeroo goggoruu Oromummaatti si gaafadhe. murtii keenya bakka yeroo Sheeka isinillee lolta hin lolina wanni lolaan godhamaan jirtu obsaa fi isinis. Ani waan isinirraa barbaadu na dhaggeeffadha. Filannoo kiyya filadheetiin isin dhufee namarraa waan barbaadu hin jee namni wanni inni naa himoo jiraate at least I respect him because Hamzaan kun ilaalchi inni amantii keessatti qabu ilaalchi inni itti yaada si ibsu xiqqoo akka warra mormaa fi harka namarraa muraa jiru kanaa miti. Si galame guyyaa har'aan tana Hamzaa waan ta'e si himume ijoolleen raggaasaa amantii Pirotestaantii keessaa dhuftee abdii raggaasaa furii waajjira bulchiinsaa gama duubaatiin charchii kireeffatee qaba ture. Charchii kanatti maal godhe? Kiraan manaa itti qaaloofnaan cufee gara islaamummaa dhufe. Islaamummaatti dhufee yoo maal ta'e guyyaa sadaffaa fatwaa godhuu eegale. Humaan jenneen ni callifne. Guyyaa afuraffaadhaa sujuuda qaba. Humaan jenneen ni callifne. Guyyaa shanaffaadhaa amantii Pirotestaantii arrabsuu eegale. Dukkana keessaa hin bee. Dukkanni inni keessaa bee. Mana kiraa itti dukkanaa isaan keessaa. Warri kana goosisu jiru ustaaza ulamaa'idha maqaadhaaf. Taa'eetii ilaala aniin kun. Ani kanin amantii muslimaa kalee arra keessaa bee already
akka naa hubatta wanni hin barbaadu nama 6,000 kun amantii muslimaa keessaa bee borjumaata yookaan qidaamee yookaan oodii gaafan amantii islaamaa arrabsu wabiin kiyya maali akkaan iftaan borumtii isaa immoo akkaan protestaantii hin arrabsineef wabiin kiyya maa inni maali wabii qaba maali na amantu warri protestaantii akka amantii isaa hin arrabsin okay warri protestaantii akka na amananiif dirqama muslimaa arrabsuun qaba amantii waan hin jijjiiradheef sheekha na dhaggeeffadha sirri an amantii muslimaa keessaan garana dhufe dirqama amantii sana arrabsuun qaba ma amantii kamtu akkasitti nama ajaje immoo fandi godhee maallaqatti kafalee yaada kannee fi barreesseetti kannee arrabsi amantii kana jedhee kan erge kun nama amantii sana hin beekne moo gurbaa laa Allahu akbar jechuu hin beekne barreessanii tara dhibba irra deemanii itti himanii akka miimooriitti itti fe'anii amantii namaa arrabsiisuun gaafa laalu islaamummaan dhugumaan seefiin dhufte. Islaamummaan dhugumaan dirqamaan nama fudhachiifame waan jedhu fudhadhee jechuudha. Ifu waan amsaan sin jee godhi dhaggeeffadhu mee yeroo kannii fi kun jarjaran barbaachisu simachuudhaaf sin jarjaran isin langizee inni bilchaatetti isin wayya sheeka waangelaatiin ba. Anjarjaree miti Hamzaa keenya. Ani murtii ammallee mirga qaba. Ana akka obboleessa isarra guddaatti akka gartee nama kiyyattiin isatti dubbachuuf fadha kophatti. Waa takka osoo asirratti murteessine. Sii galee? Boru tanaan barbaada murtii kiyya. Waa takka osoo murteessine waa takka osoo hin jenne. Miki ni jira asir. Miki ni bee. Okay, Slaaween itti himuu barbaade. Anin akkamitti natti himamaatiin as ga'ee beektaa Hamza. Amantiin protestaantii addunyaa kanarratti hin uumamne. Qamadii wajjin biyya kana dhuftee amantiin protestaantii hin jirtu. Si galee akka xilaatatti natti himamee guddadee. Directly blocking si godha namni irratti godha. Saniin dhaggeeffadhee as ga'e. So, Hamza, Ustaz Hamza, warri ginatti fidaa jira by the way. Yeroo hedduu namoonni godhaa jira. Dhaggeeffadhu wanni sii himu. Hamza, WhatsAppii akkamitti akka hin dalayne godhan? Ustaz Hamza. Ifumarraan install godhi yeroodhaaf. Okay, delay. Dhagee. Sin dhaga'u murtii sirratti walamu jiraan saase dhagayaan jiru anna bira. Sagaleen kiyya ni jira? Yaa. Amma sin dhagaya. Murtiini amantii islaamaa keessaa yoo ba'e maal bu'aa buusaa fi ture amantii muslimaatiif? Homaa bu'aa buusaan turre. Nama tokko dargaggeessa kan miidiyaa hawaasa irratti beeytani. Murtiini yoo miidiyaa hawaasa irratti taphachuu fi akka nama tokko jiraachuudha ala wanti inni amantii muslimaatiif buusaa jire yoo inni deemee sinirraa hir'isu hin jiru. Ati duraanu kaafiraa naan jaamaa olee guyyaa irraa kana guutuu. Murtii annaa jechuutti jiranii. Jechuu kufrii si haara murtii annaan jechuutti hin jiranii amata 10 maal taateeti?